hangafoota qabsaa'ota Oromoo kanneen akka Taaddasaa Birruu, Baaroo Tumsaa, Elomoo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Abishee Garbaa, Hayilee Fidaa, Maammoo Mazammir, Hayila Maariyaam Gammadaa, Garasuu Dhukii, Asaffaa Shaaroo Lammii, Bakar Abdii, Caalii Shonee, Oliiqaa Dingilii fi kanneen maqaa isaanii yaameen fitne hedduun seenaa yoomillee hin irraanfatamne galmeessuun olitti dhaloota wayifuu hin jilbiiffanne dhaloota onneen sibiilaa uumanii darbanii jiru. Gootonni Baddaa Baalee kanneen akka Haaji Adam Saaddoo, Huseen Bulee, Waaqoo Guutuu, Leenjisoo Diggaa, Aliyyuu Cirrii fi kanneen birootis lammiif qabsaa'uun kabajaa akka ta'e maalummaa fi faayidaa iccitii sabaa eeguu tokko ta'anii akka kumaatti yaaduu kuma ta'anii kaayyoof galma tokkoof qabsaa'uu ofii dafqanii orma gabbaruun salphina ta'uu maqaan baduu mannaa mataan baduu wayyaa oromummaan amantaa dabalatee waan kamiyyuu ol akka ta'e diina yeroo eeganii dadhabina isaa hubatanii dalgaan itti seenuun akka barbaachisu nu barsiisaniiru nu dhaalchisaniiru. Hangaftoonni artistoonni Oromoo hundinuu qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti gahee seenaan bara baraan isaan yaadatu qabu. Har'a simannaa gooticha kanaa yoo goonu gootota artistoota Oromoo kanneen akka Wasanoo Diidoo, Laggasaa Abdii, wallistoota Afran Qalloo, Abdullaahi Jirmoo fi kanneen maqaa hin dhayne lubbuun dabranii fi lubbuunis jiran kallattii hundarraa kutaa fi amantaan osoo waliin qoodin saba isaaniitiif hiyyoomanii aarsaa kaffalanii dhaloonni har'aas qabsoo isaanii akka dhaallu nu taasisan hunda yaadannee dhaloota har'aaf ergaa dabarsuu qabna. Sababiin isaatis tokkummaan Oromoo wal jaalalaa fi wal kabajni hundee duudhaa Oromoo ta'ee akka jiraatu haqa dimokiraasii fi olaantummaa seeraaf daandii sirrii irra dhaabbatanii obsaan qabsaa'uun hammam akka ulfaatuu fi firiin isaa immoo hammam akka mi'aawu sirboota seenaa artistoota keenyaa irraa waan baranneef isaantu warra har'aatiifis bu'uura waan ta'aniif lammiiwwan keenya bilisummaa saba isaaniitiif falman carraan isaanii kuun mana hidhaa inni kaan ajjeechaa qaamaan hir'achuu bahanii gala hanqachuu kuun ammoo godaansaaf saaxilamuun qe'een maatii ona ta'ee jira. Lammiiwwan keenya akkaa fi bakka fedhii isaaniitti bilisaan akka jiraatan bu'aa injifannoo argame irraa akka dhandhamanii fi hundaa ol jijjiiramaan argame kana akka utubaniif carraa kanaan lammiin keenya hundi maqaa qabsootiin hiraarfamaa ture biyya isaatti deebi'ee tokkummaan Oromoo kana caalaa akka jabaatuuf tumsa Oromummaa isaarraa eeggamu akka bahuuf jijjiiramaan argame waliin taanee akka ceesifnu fedhii qabnurraa kaaneeti. Kabajamtoota keessummootaa fi hirmaattota sagantaa guyyaa har'aa kana irratti argamtan hunda kana booda Oromiyaan lafa itti godaanan malee lafa irraa godaanan abadan hin taatu. Kana booda Oromiyaan lafa irratti hojjetanii qabeenya itti horatanii itti durooman malee lafa qabeenya ofii irratti hiyyooman hin taatu. Kanaan booda Oromiyaan akkuma kaleessaa lafa handhuura wal jaalalaa wal kabajaa fi lammiin hundi mirga qixxee qabatanii gaaddisa sirna gadaa jalatti hegeree naannoo fi biyyaa itti sirreessanidha malee lafa qaxxaamuraan itti badhaadhan hin taatu. Kana booda harmeen Oromiyaan naannoo dhalataan Oromoo akka keessummaa yookaan lammii lammaffaatti itti ilaallamu osoo hin taane qabeenya uumaan nu badhaase irratti beekumsaa fi carraa qabnu fayyadamnee uummata keenya boqonnaa biraatti yeroo ceesifnu ta'a. Seenaa qabsoo uummata Oromoo keessatti madaalliin isaa walaa caaluu malee Oromoo ta'ee aarsaa kan hin kaffalle hin jiru. Kanaafuu yeroon kun
saba keenyaaf yeroo murteessaa ta'uudha olitti yeroo tokkummaa keenyatti jabeeffannuudha malee yeroo walitti gaarrifannuu fi wal gufachiifnu ta'uu hin qabu. Sababni isaas tokko kophaatti gufataa kun immoo gufachiisaa ta'uu hin danda'u. Wal qabannee kufna waan ta'eef. Injifannoon har'a gonfanne kun kan miidhaa kaleessaa itti dandamannu qofa osoo hin ta'in wal hubannee wal dhageeffannee wal bira dhaabbannee boru injifannoo dachaa kana caalu akka galmeessifnuuf furtuu milkaa'inaa harkaan itti gahanneedha malee kan gamana dhaabbannee wadaroo walirratti harkisnuu miti. Artistoonni keenyas akkuma dirree qabsoo hadhaawaa kaleessaa keessatti walaloo walaleessitanii muuziqaa qindeessitanii fakkiif bobbocaan akkeessitanii fakkeessitanii seenessuuf seenaan waraqaaf qalama wal qunnamsiiftanii fiilmiif tiyaatiraan booharsaa barsiisaa roorroo falmaa dhaloota onnachiisaa akka daandii injifannoo irra geenyu nu maddii hiriirtan shira xaxxuu farra jaalalaaf tokkummaa saaxilaa xawalwaallee tokkummaa keenya diiguuf wixxifatu of keessaa angulaalaa tokkummaa wal jaalalaa fi wal kabajaa ittiin beekamnu dagaagfachaa barsiisaa gorsaa wal bira haa dhaabbannuun jedha.